Wow. Ya nafjiradu ayo harme Oromiyaa nafjiradu ayo harme Oromiyaa. Eyyen yoman dhufe ani Gondariif Gojamin kanan jiru ani handhuura shaggari kanan jiru ani handhuura shaggari. Irko immo sosne gaadisa ko jaba mana keetti malen wal'aana me jaba. Marrikaa kan dhageeffachaa jirtan qophii dambalii jaalalaati. Dambaliin jaalalaa keenya har'aa kan irratti fuulleeffatu jaalala keessaa jaalala biyyaati. Tarii dambaliin jaalalaa kutaalee gargaratti qoodamee ilaalamuu danda'a. Dambalii jaalalaa jaalala maatii ofiif qaban, jaalala biyya ofiif qabanii fi jaalala jaalalleewwanii jedhamuudhaan kutaalee gargaritti qoodama. Marrigaa nagaasin dagannee qopheessitoonni sagantaa Anfalmataa Roorrootii fi akkasumas Saaroon wal wajjidhaan ta'uudhaan guyyaa har'aa sagantaa qophii dambalii jaalalaa irratti fuulleeffatee kallattiidhaan gurra isin buusaa jirra. Marrigaa nagaasin daganne dursi addunyaa kana nageenya waan ta'eef irra deddeebuudhaan yooyyaa ashama harka fuunee hordoftoota kabajamtoota jaalatamtoota ilmaan Oromoo idil addunyaa kanneen kallattiidhaan sagantaa tamsaasa keenya har'aa irratti hirmaachaa jirtanii fi akkasumas kan nu hordofaa jirtan isaan maatii keenya yookaan maamila taatanii kallattiilee adda addaatiin ergaa adda addaa nuuf dabarsitan armaan dura sagantaa keenya irratti qilleensa oolchine jirra. Marrigaa har'as sagantaan keenya haaluma baratameen qophii dambalii jaalalaa biyyaa ofii irratti kan fuulleeffate kan gurra isin buufnudha. Marrigaa qopheessitoonni akkuma isiniif ibsuuf yaaletti Anfalmataa Roorrooti gama Saaroon tiiviitiin yookaan Saaroon istiidiyoorraa kan isin gurra isin ga'u. Marrigaa sagantaan keenya tokko lama jechuudhaan kallattiidhaan wal duraa duubaan darba. Marrigaa mee amman tanatti anis gara obboleettii teenya yookaan Saaroon ittiin isin deebisee waan jennu waliin jennee sagantaa keenyatti seenna. Marrigaa Saaroon akkuma argaa jirtu guyyaan har'aa guyyaa gammachuuti. Guyyaan gammachuu wanti hin jenneef waa malee miti. Jaalalli biyya ofii kan caalu tasuma waan hin jirreef jaalala biyya keenya irratti fuulleeffatee sagantaa addaa qabannee dhiyaannee jirra. Mee asirratti gaa namoonni adda addaas ergaalee adda addaatiin gama poostaatiin akkasuma gama inboxiitiin ergaa nuuf ergantu jira. Mee kana gaa fuunee gurra isaan buufna. Mee Saaroon ittiin isin deebisa asuma istiidiyoo Saaroon irraa. Marree qophiin keenya qophiin dambalii jaalala biyyaa akkuma itti fufeetti jira. Qophii keenya kanarrattis namoonni kallattii garaa garaatiin yaada isaanii ibsataa jiru. Guyyichi hedduu nama gammachiisa. Wanti hanga biyya ofii namaaf ga'uun jiru. Biyyi ofii agartuu ofiiti. Dhiiga ofiiti. Eenyummaa ofiiti. Biyyi ofii faaya midhaginaa calaqqee eenyummaa ofiiti. Marree namni guyyichaa fi dambalichatti hin gammanne hin jiru. Namni biyya isaa hin jaallannee fi hin mararsiifanne hin jiru. Marree egaa kallattii garaa garaatiin obboleewwan keenya biyyoota garaa garaatii yaada isaanii karaa inboxiitiinis ergataa jiru. Waa'ee jaalala biyya ofiifis qaban akkaataa armaan gadiittiin isiniif dubbisa. Biyya keessaa obboleessi keenya Fayyisaan akkas jechuun walaloo gabaabduutiin waa'ee biyya ofii akka armaan gadiitti nuuf ergeera. Yaa biyya koo kan waan hundaa qabdu bunni kee garbuun kee maalii kanatti dhabdu bosona uumamaa kan akkas miidhagdu onnee koo fudhattee kan na jalaa baddu. Onnee koo fudhattee kan na jalaa baddu. Jimmaa fi Wallaggaa biyya buna qalaa shawwa keessan deema biyya dhadhaa fi dammaa shawwa keessan deema biyya dhadhaa fi dammaa. Harargeen fuulla'a biyya jaalalaa fi Jimmaa Baalee fi Arsii koo biyya callaa maraa Gujii fi Booranaa albuuda uumamaa hundumaa ni qabna kam isarraan taraa kam isarraan hundumaa ni qabna
kamisarran taraa qilleensa mijaawaa baddaa fi badda daree gammoojjiinis jira kamtu dhabamaree hunda biqilchitee hunda jiraachiftee dacheen Oromiyaa eebbuma nu badhaafte dacheen Oromiyaa eebbuma nu badhaafte. Akkas jechuun obboleessi keenya biyya irraa nuuf ergeera. Wow. Marga kan dhaggeeffachaa jirtan sagantaa tamsaas kallattii asuma istiidiyoo Saaroon irraa kan gurra isin buusaa jirrudha. Dhugaa dubbachuuf Saaroon walaloo kan dhageenyaan Oromiyaa guutuun na yaadachiise qophiin keenya osoo jalqabinuu gumaataalee hedduu of jalatti qabatee jira. Dhugaa dubbachuudhaaf keessaayyuu sagantaa kanarratti yaaddonni adda addaa kallattiilee adda addaatiin gurra keenya yookaan immoo gurra keenya dhaqqabanii jiran. Kan gurra nu dhaqqaban caalaa immoo kan barreeffamaan nu bira ga'an hedduu jira. Marga kan hordofaa jirtan sagantaa tamsaasa kallattii Saaroon istiidiyoo irraa kan isin dabarsaa jiru. Ani gama kootiin Falmataa Roorrooti. Isheen na bukketti argitan Saaroonidha. Marga sagantaan keenya osoo hin jalqabinuu ammaanuu tokko jennee waa hedduus argine jira. Ergaaleen gurguddoonis nuuf darbanii jiran. Anis gama maamiltoota keenyaan ergaalee gama keessaatiin nu dhaqqaban kallattiidhaan bifa wallootiin qophaan dargaggeessaa Oromoo tokkotti nuuf erge. Kadir Hussein jedhama biyya Saudi Arabiyaa magaalaa Riyaad irraa walaloo xinnoo ishii nuuf erge. Walaloon isaas akkas jetti nu hordofa. Kan dhaggeeffachaa jirtan ammas randeebe istiidiyoo Saaroon Tube channel irraa marga qophiin keenya wal duraa duubaan kallattii adda addaatiin aadaa safuu duudhaa hawaasichaa eeggachaa kan gurra isin buufnudha. Turtii gaarii. Rakkinaaf gidiraan roorroon nuti argine har'a yoo fakkaates wanta hin darbine hanqina isaa jaallatee sabni yoo miidhame hedduun ajjeefamee gariin yoo hidhame hedduun ajjeefamee gariin yoo hidhame guyyaan nuti dhihee bari'uu yoo dide hireen saba keenyaa dukkana yoo fide guyyaan nuti dhihee bari'uu yoo dide hireen saba keenyaa dukkana yoo fide abdii koo kutadhee dhihee jedheen rafu bakkalchi mul'ate bari'uun isaan nafu bakkalchi mul'ate bari'uun isaan nafu jechuudhaan kan nu barreessee dargaggeessuma Oromoodhaa biyya baqaa keessa taa'e maamila keenya yeroo dheeraa kan ture hedduun galatoom jennaan. Marga akkuma armaan duratti isiniif himne kan gurra isin buusaaru tamsaas kallattiidhaa gara istiidiyoo Saaroon YouTube channel irraa anis qopheessaan sagantichaa obboleessi keessan Falmataa Roorroo akkasuma kan na bukketti argitan qopheessituun sagantaa Saaroon Tube channel marga warroon nu hordoftan turtii gaarii isin jenna. Qophiin keenya akkuma itti fufee jira gara Saaroonitti isin deebisa. Ajaa'iba! Walaloo hedduu keessa namaa fi miira namaa hedduu tuquu fi booji'uudha. Egaa obboloonni ammallee toorarra karaa saanduqaatiin miseejiiwwan garaagaraa erguudhaan waa'ee jaalala biyya ofii fi quuqama lammii ofii quuqama biyya ofii kallattii hedduutiin ibsataa jiru. Egaa obboleettiin keenya biyya baqaa keessa kan jirtu qiddistee jiraattuun United Arab Emirates kan taate akkas jechuun waa'ee jaalala biyya ofiitis qabdu akkasitti ibsite. Nuti ilmaan shinnigaati malee kan amantaa yookiis kan gandaa firaa miti. Tokkummaan keenya cimee fuulduratti deemuu qaba. Biyya keenyaa fi ni quuqamnaa itti wareegamna malee hillaannu halagaatti jechuun dhaamsa ishee inboksiitiin ergatteetti. Biyya baqaa keessa teessee jaalala biyya ofii fi jaalala biyyaaf qabdu jaalala lammiisheef qabdus akkasitti ibsataa jirti. Egaa kan isiniif darbaa jiru qophichi qophii dambalii jaalala biyyaati. An kan sinfaana jiru Saaroon Tuubii kan na cinatti argitanis Falmataa Roorrooti.
Egaa marrigaa kan dhaggeeffachaa akkuma duraan dursine isinif ibsuuf yaalletti sagantaa tamsaas kallattii Saaroon Tiyuub irraa qopheessaan saganticha Falmataa Roorrootii fi akkasuma Saaroon wal wajjin ta'uudhaan istiidiyoo keenya irraa gurra isin buusaar warroonni gamana sheer gochaa jirtan akkasuma laayik gochaa jirtan sagantaa keenya gama YouTube channel keenyaatiin hordofaartan ammas irra deebinee galatoomaa isiniin jenna. Dursi addunyaa kana nageenya kanaaf irra deddeebinee nageenya dummeessina ammas deebinee yooyyaa isiniin jenneera. Naannoo keenya har'an tana guyyaa kamisaati bokkaan ni jira roobaa jira mee naannoo keessanoo maal fakkaata bifa yaadaatiin yookaan immoo koomentiidhaan nu jala barreessaa isiniin jenna. Meegaa naannolee adda addaa kutaalee adda addaa akkasuma biyyoota adda addaa isa kaan cabbii uwwisee isa kaan ammoo ho'aan yeroo dararu Oromiyaan hoo maal fakkaatti kan jedhuuf namoonni Oromiyaa jirtan tarii asirratti argamtan ta'a. Tarii yoo kan jiraattan taate Oromiyaan maal fakkaatti Shaggar maal fakkaatti kan jedhuuf yaaddota adda addaa jalatti nu barreessaa isiniin jenna. Kan dhaggeeffachaa jirtan qophii dambalii jaalala biyyaati. Jaalalli biyyaa waa hedduu of keessatti hammataa waa hedduus ibsa. Namoonni kallattii adda addaatiin ergaa xalayaa Oromiyaa irratti fuulleffate yookaan biyya nagaa biyya keenya Oromiyaa irratti fuulleffate nu gurra buusaa jirtan hundi keessanuu galatoomaa isiniin jenna. Kanneen xalayaa nu barreessitan immoo daran galatoomaa isiniin jecha qopheessitoonni sagantaa Falmataa Roorroo ammas maamilli keenya tokko ergaa bifa walalootiin gama keessaatiin naaf ergee jira. Egaa akkuma dhaggeeffataa turtanitti akkas jechuun naaf erge du'een mata dureen isaa du'een ani bakkan laadhu abiddaanis gubadhu du'een bada malee sirnicha fudhadhu du'een bada malee sirnicha fudhadhu yoo feetes narraa murii yoo feetes na nyaadhu du'eetan bada malee gabrummaa keen baadhu du'eetan bada malee gabrummaa keen baadhu. Seenaa kalee darbee nurratti raawwatee harka nu murtanii lammii koo fixxanii eeyyen harka keenya murtanii lammii koo fixxanii yooman dhufe ani eeyyen yooman dhufe ani Gondariif Goojjamiin kanan jiru ani handhuura Shaggarii kanan jiru ani handhuura Shaggarii. Sirna gootota kalee sirna Minilikii sirna goommaan qabne osoo nagaan jiru isiniif nagaa dhabne osoo nagaan jiru isiniif nagaa dhabne jechuudhaan kan nuuf barreesse dargaggeessa Oromoo Damee Afrikaa Kibbaa magaalaa Johannesburg irraa Fiixa Baasabaati. Fiixa Baasabaa armaan dura sagantaalee adda addaa irratti ergaalee adda addaa nuuf ergaa ture. Maamilummaan kee haala kanaan cimeetti hafuuf isin jenna. Egaa dhaggeeffattoota keenya warroonni kallattii adda addaatiin ergaa keessan nuuf ergitan kallattiidhaan qilleensarra oolchineerra. Warroonni tarii akka tasaa ta'ee sagantaa keessan yookaan immoo qilleensarra oolchuu dhabne nuuf qolchaa isiniin jecha nuti qopheessonni sagantaa Falmataa Roorroo akkasuma qopheessituun sagantaa as na bukkeetti argamtu Saaroon istiidiyoorraa Saaroon na bukkee jirti. Marrigaa ani asumaan nagaa isinitti hammachaa kan isin wajjin turre nu lamaan jechuudha. Marrigaa mee Saaroon waan jettaa jettu Falmataa Roorroo asumaan nagaa isinitti dhaabbadha. Qopheessonni sagantaa Saaroon akkasuma Falmataa Roorroo wal wajjin ta'iinsa madda walaabu YouTube channel fi Saaroon YouTube channel wal gargaarree wal wajjin baanaa tokkummaa keenna cimsine jechuudhaan walitti dhufnee kallattiidhaan ergaalee adda addaa waa'ee dhimma jaalala biyya keenya isin biraan geenyeerra. Marrigaa torbaan sagantaa birootiin hanga walitti deebinutti gama kootiin asumaan nagaa isinitti dhaammadha. Qophiin dambalii jaalalaa gara goolabamuuttis adeemaa jira. Marrigaa qophii keenya kanarraa akka waa barachaa jirtan waas dhamdhamachaa waas soorachaa jaalala biyya keessaniif qabdanis akka yaadachaa jirtanii abdii guutuu qabna. Akkasuma obboloonni kallattii garaagaraatiin sagantaa keenya kanarratti hirmaachuudhaan kallattii inboksiidhaan ergaalee garaagaraa dabarfachaa kan turtanii fi ammallee kan ergachaa jirtanii asumarraan guddaa galatoomaa isiniin jenna. Akkasumas dambalii jaalalaa waa'ee biyyaa jaalala biyyaa jedhu kanarraa wantoota hedduutu hubatama. Egaa namni tokko biyya isaa gaafa yaadatu jaalalli biyya isaa miira isaa fi qaama isaa keessaa osoo hin beekin keessa washaakkatu eegala. Marree dambaliin jaalalaa keenyas akkuma itti fufeetti jira.
ani kan isin faanatu jiru Saaroon Istiidiyoo irraa akkasumas kan na bukkeetti argitan immoo Falmata Roorroo ispoonseraa qophii dambalii jaalalaati. Marree golaba sagantaa keenyaatti osoo hin deemin dursa obboleettiin keenya walaloo midhagduu ilaali biyya koo kan jedhu jiraachuun biyya baqaa Saudi Arabiyaa keessa kan jiraattu magaalaa Makkaarraa kan nuuf ergite akkas jetti. Biyya dacheen jannataa ijaan ilaaluu qofaan keessi namaa boqota. Ijaan ilaaluu qofaan keessi namaa boqota. Dachee magariituu hawwattuu argaa fi qalbii bareecheessi uume si miidhagse rabbii. Bareecheessi uume si miidhagse rabbii. Bareecheessi uume si miidhagse rabbii. Kennaan kan guutamte kan qabdu waa hundaa kan kee ta'uu kootti hunda isaanan gammada. Kan kee ta'uu kootiin hunda isaanan gammada. Kan kee ta'uu kootti hunda isaanan gammada. Naaf jiraadhu harmee haadha maraa rakkoon si marsellee guyyaa tokko hin tara. Rakkoon si marsellee guyyaan tokko hin tara. Dhaphee kiyya guyyuuni waa'ee makeen iyyaa naaf jiraadhu ayyoo harmee Oromiyaa. Naaf jiraadhu ayyoo harmee Oromiyaa. Akkas jechuun walaloo haalaan miidhagduu nuuf qoddeetti. Egaa qophiin keenya qophiin dambalii jaalalaa kan guyyaadhaaf qabanne asuma irratti goolabama. Kallattii garaagaraatiin ispoonsera nuuf ta'uudhaanis tekstiiwwan garaagaraa watiin ergaalee garaagaraa kan nu qaqqabsiisaa ooltanis guddaa galatoomaa asumarraan isiniin jenna. Ispoonserichi sagantaa keenya guyyaarraa dambalii jaalala biyyaa kan isiniif ispoonsera ta'es obboleessa keenya Madda Walaabuu akkasuma Falmata Roorroodha. Ani kan isin faana tures Saaroon Istiidiyoo irraa